Kottu kottu faaya onneeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota badhaasa Ahmadi Official arraamtana jijjiiramuu maqaa ta'e dureen badhaasa moobaayiltiif ture maaliif badhaasa Ahmadi Official itti jijjiirame jeeni kan gaafii isiniif ta'us namumaatu irra barreeffachuu dadhabe waan ajaa'ibaa. Kanaaf amma badhaasa Ahmadi Official yeroo itti jalqaba irra barreessitan maqaan jalqaba irra ba'u badhaasa Ahmadi Official jechuudha. Kanaaf kallattii irratti yeroo badhaasa Ahmadi Official jettanii yookaan badhaasa Ahmadi Official akkasuma kallattiin barreessitan jalqaba tokko osoo hin dhufne gubbaratti isiniif dhufa. Subscribe godhuudhaan maatiin nuuf ta'a. Warreen hariirinis nutti dabalamaa isiniin jennaa akkasitti gama keessaatiin kan qunnamuu barbaadanis gama telegiraamaatiin badhaasa Ahmadi Official gama feesbuukaatiin aartii badhaasa Ahmadi karaa hundaan qunnamuu ni dandeessanii isiniin jennaa waan hojjechuu barbaadan gama hundaanuu bifa ajaa'ibaatiin mi'aa isinti gootan biraan mi'aa isin qabdu caalaa kan bira itti daballe isin baggannaa asumaan arras muuziqaa ajaa'ibaa kan yeroo dhiyootti gallakkifame oolee zumbulle halii gallakkifame kana muuziqaa aartii badhaasa Jamaal yookaan badee tube jechuudha. Muuziqaa isaa reekti godhachuu isinii godhuu deema jechuudha. Kanaaf reektiidhaan godhu kun muuziqaan kun haala inni itti tolu argitee jirtanii hedduu namatti tola. Kottu kottu faaya onneeti yeroo dhaggeeffadhu qalbii na fuudhe maal gaafatta ga'a isinoo akkasumatti nageenya keenyaaf salaamtaan tan jaalalaa tan onnee irraa guututti hedduma isin jirtanii qilleensarraan yettee isin biraadha qabdu isin ijaa asumaan osoo gama sagantaattiin kunne isin irraa turuu kiyyaaf dhiifama guddaan isin gaafadhaa hara sagantaa keenyaa kunnaa isin hundinuu nu faana. Hayyee mee aartii badee Jamaal yookaan aartii badhaasa Jamaal yookaan badee tubiin itti fufii yennaan ga'a. Itti fufee jira qalbii takkaan dhaggeeffadha isinillee. Meena maraachii jalqabuma irratti ogguu meena maraachii jooga anafaadhaaf jaansa meena maraachii imeetti aboo bituuf Ani fagoon jira kibba wajjaan jira meena maraachiini. ani fagoon jira kibbaa wajjaan jira amnarraan jira yaada jedhuun isaa yaadan maraachiin inni nochuu deemamaa fi dura jaasan akka meetti fufeete qawaa inni ijoolleen dhageenya. Dhufaan jira amna karaan jira ati na yaadini. Anu dhufaan jira amna karaan jira atis meena yaadini itti meewwar anis dhuuttiin jira amnaan karaa jira meena yaadini itti meeyamaa jechuutti maraachiti gaalaala ayyeetti Ni sumaaf booyaa halkanii fi guyyaa kuntuun talaa ayyaa meena maraachiini. ani sumaaf booyaa halkanii fi guyyaa kuntuun talaa ayyaa ani sumaaf booyaa halkanii fi guyyaa kuntuun talaa ayyaa hedduu jaallata eenyu dhiiroo isiisan ani hin beeku baay'oo asirra jiraata kumantii anaa godhu ani sumaaf booyaa halkanii fi guyyaa kuntuun talaa ayyaa itti fayyadamu. Ani fagoon jira kibba wajjaan jira meena maraachiini. Anu dhufaan jira amna karaan jira ati na yaadini. Ani sumaaf booyaa halkanii fi guyyaa. Ani sumaafiin booyaa halkanii guyyaa anu dhufaan jira amnaan karaa jira atis meena yaadini. Akkuma reefu ergatti matamaa yaaddi meettuuf. Sumaaf booyaa halkanii fi guyyaa kuntuun talaa ayyaa. Kottu kottu faaya onneetiya. Kottu faaya onneetiya ani sumaan fadhaa amma jiruuti jechuu deemu dorgomtu hedduu namatti tola muuziqaan asumaan badeetu ettanii irratti barreeffatan gubbaarratti isiniif dhufu isinin jedhamu
badheetuu jettanii subscribe mallattoo gurraacha ta'ee jiraatte subscribe godhanii channel kiyyalee subscribe godha isaabillee subscribe godha wal guddisuun wal jajjabeessuudha hamilee wal godhuun fuulduratti wal tarkaanfachiisuudhaan isin jammata koo itti fufa muuziqaa ajaa'ibaa kottu faayee onneeti itti fufa muuziqaa ajaa'ibaati mee imboyna ganama isin biraan jira mana isla turan boy Diya ani sumaan fedha amma jiruutiya kottu faaya wonnee diya ani sumaan fedha amma jiruutiya. Muuziqaan akkaataa inni itti dha'u gitaarri isaallee haalaan tola qaxalee mucaan guddataa yeroo sagalee akka ajaa'ibaa qaba sagalee akka ajaa'ibaa qabu tana bira sagalee uummataa barbaada sagalee uummataa gonjoo isin cina jirraa yookaan si cina jirraa warri jawneenyu isin jechuudha maaliin si cina jirreettaniin like share subscribe gootanii jajjabeessuu qabdan mee achi fuuga. Nento bilbiltee yatannaa boojitee. Onneen too bilbiltee yaatanna boojite hayyeetti Onnee teetii irratti saamsanumaan ergee. onneen too bilbiltee onnee teetii irratti Saamsanumaan ergee gama onnee teetii nattiin booniin boontuu laalee ergaa kootii. dhaamsanumaan ergee gama onnee teetii nattiin booniin boontuu laalee ergaa tooti haalaan miidhagaa haalaan tola muuziqaan isaa daran jechi mucaan joo daran like keessan malee like itti Nattiin booniin boontuu laalee ergaa kootii. muuziqaan haalaan mi'aawa akkasumatti gaana biratti an waan hin jeebiin qabu hirriilan qabu yoo hirroo qabaatte hirruu sanitti jira jeetiin ima reektoonni isinii godheef uuman naboojii irraa qabadhu hedduu naboojii hedduu muuziqaa bareedaadha muuziqaa uummata biratti illee fudhatama qabu muuziqaa aartii oromoo aartii amma guddachaa jiru aartii badhaasa jamaal gama yuutubaatiin badeetu jettanitti barreeffattanii abdii keessan banate YouTube channel kun haariyaa jechuudha abdii uummata kiyyaan banadhe jee isin dubbata kanaaf abdii uummata kiyyaan banadhe jee alaaburri guddaa banaa nuti qaara kanaaf dheeyxanii badeetu akkuma abdii keessan banate baga abdii teenya banatte abdii si eeggachaa jirraa jettanii harka bal'asii qabnaa dheeyxanii badeetu jettanitti barreeffatanii subscribe like godhuun eenyutu jiraata kun waa yeroo nama fudhatu miti. Yeroo isinitti mudatu jechuudha hanga yeroo qabdan keessatti subscribe like mallattoo yoo godhu maallaqa sirraan baasu kun wal jajjabeessuu hamilee walitti godhu waliin jirra waliif jirra wal cina jirra waliin jechuudhaaf malee waan biraa osoo hin ta'in jechuudha kanaaf arti badee tube yookaan gama feesbuukaatiin arti badhaasaa jamal guddisuun isinirra jiraata. Kottu faaya wonnee diya ani sumaan fedha amma jiruutiya kottu faaya wonnee diya ani sumaan fedha amma jiruuti. Kottu faaya wonnee diya ani sumaan fedha amma jiruutiya. Laaloo akkatti tolche jechuudha haalaan miidhaga muuziqaan. Hirruu akkana qabaa jedhanii bakka hirruu irraa himanillee hin qabu jechuudha. Kanaaf hamilee itti gootanii namni kun nama aartii amma guddachaa jiru aartii amma lafaa ol kaa'aa jiru waan ta'eef hamilee itti godhuun isin bira jiraata. Kan hanga ammaan tana waliin turtan badhaasaa miidiyoo ofishaal chaanaala yookaan muuziqaa fi diraamaa barumsa baay'ee irraa argachaa jirtan akkasumas kanaaf asumaan warreen chaanaala keenyaa barataatan. Subscribe bakki subscribe tun gurraachomtee hojii irratti subscribe godhuudhaan gama lamada yeroo mallattoon obeekshinaa yookaan beelii baatu irratti kilik goota yookaan gaxxuuta ichiin booda salphitti kana si baati tan isii irraa tan gubbaatan ol jettu san yeroo kaatu
Kanaaf wanni nuti gaddeebnu jalqaba dursee osoo ilma namaa tokko bira hin geenye eenyu bira dhaqa? Si bira dhaqa jechuudha. Akka nu biraa deemeen isin bira dhaqa. Daqiiqaa tokko osoo karaan ta'e daqiiqaa tokko ijaasan isin biratti irratta. Kanaaf akkasitti qophiidhaan eeggachuudhaaf seera kana qofa guuttadhu. Seera kana qofa guuttachuuf sabiskiraayib erga goote mallattoo beelii tuqe mallattoo beelii erga tuqte mallattoo beelii erga tuqte isii gubbaa bakka ol hunda jechuudha yookaan akkasitti kallattiin yeroo nan gaddeessi yeroo isinitti isin bira ga'a. Asumaan aarti badhaasaa Jamaal yookaan badeetuu dhaqaa akkuma abdii teessan yuutuuba banatetti badeetuu jaa irra barreeffadhaa sabiskiraayib laayik sheer godhuun isin irra jiraataa kanan gammaa hojii turtan badhaasa Ahmadii Ofishaal jechuudha. Nu hojii turuu keessaniif hedduu galatoomaa kan nu hojii turinis galatoomi isin jenna isin hundaafuu bakka guddaa qabna kabaja guddaa isinii qabna akka ilma Oromtichaa tokkotti isin jaaladha isin kabajaa.